taphataa lammii Arjentiinaa kirkira lafaa Venezuelaatti haadha mana isaa fi ijoollee isaa lama bakkumatti dhabe. Kun oduu ijoodha karaa oduu bal'inaa. Taphataan kubbaa miilaa lammii Arjentiinaa Lukaas kirkira lafaa Venezuelaatti mudateen haadha mana isaa fi ijoollee isaa lama bakkuma tokkotti dhabe. Lukaas taphataa umurii waggaa 38 yeroo kirkirri lafaa mudateen magaalaa Kaarkaas keessatti leenjii garee isaa irratti hirmaachuudhaaf shaakala yookaan tireeningii godhachaa akka ture himamee jira. Lukaas Tujoo kan garee kubbaa miilaa kilaba Ispoortiyaa Matiimaa Luukaa keessatti kan taphatu battalumaa gara mana isaatti deemuun bakka ijaarsi sun jiru yeroo humaa tokkolleen hin mul'atu ture. Abdii Osonkuutiin jijjiga manaa keessa guyyoota 3 barbaadamaa kan ture yoo ta'u garuu maatii isaa mara haadha mana isaa Yaliinaa fi ijoollee isaa Aroonii fi Aniho'aa guyyaa tokkotti dhabeetiin jira. Obboleessi haadha mana isaa Riikaardoon akka CNN'tti himanitti taphataan kun gadda guddaa takka isaan mudatee hin beeknee fi gadda guddaa keessatti argama jechuun miidiyaa CNN'tti himaniitiin jiru. Mana isaanii qarqara magaalaa Laawaguuraa keessatti argamu irraa wanni tokkollee hin hafne jechuun ibsaniitiin jiru. Bakki sun bakka takkaatu waayirratti hin ijaaramin fakkaata. Kirkirri lafaa waggoota 100 ol keessatti isa cimaa ta'uudhaan kirkirri amma lafaa mudate kun galmaa'eetiin jira. Akka mootummaan Venezuelaa himetti lubbuun namoota du'anii hanga ammatti 1,500 ga'uu himeetiin jira. Kumaatamaan kan lakkaa'aman ammoo hanga ammattuu du'anii fi jiraatiin isaanii hin beekamne barbaadamaa akka jiran mootummaan Venezuelaa himeetiin jira. Ammaaf qabanne kanuma hanga xumuraa qophiitti waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Odeeffannoo haaraa fi wayitaa argachuuf ammoo gammachuu haajitaa fooloo gochuu akka hin irraanfanne.